sagalee tokkotu namni obsu hin barbaadama jedheeru man dhiisa. Namni obsu hin barbaadama jedha ayyaakaati. In dhaga'amu namni obsu hin barbaadamaa jedha. Nama akka inni hin barbaadamne kan godhe iddoo tokkotti waan hin argamneef namni obsu iddoo tokkotti argama. Addarashaa qabaa, bakka taa'u qabaa, namatti mul'ataa, namni isaan arga. Amman addana jiraadhee torbanarraa ammoo mojoottan gala ji'a tokkochan ta'a. Ji'a lamaanarraa ammoo salaaleettan gala achitti immoo gala achi ba'een immoo jimmaatti gala. Namni akkasii hin barbaadamu. Namni obsu garuu hin barbaadama. Harka kee achi ol qabi. Yaa nama obsitee waggaa dheeraa turtee har'a Waaqayyo si barbaada. Lafa kanarraa namoota jalaa kan bade waldaa dhaquus miti, waaqeffachuus miti, biyya bulchuudhaaf waan barii dhabuus miti, raajii raajuus dhiisu, raajii dhaggeeffachuu dhiisuus miti. Nama jalaa kan dhokate amma ammaatti obsa. Fakkeenyaaf Noohi obsee bidiruu soofe. Bara Noohi bidiruu soofe namoonni quufoodha, beelli hin jiru. Inni kaan hin fuudha, inni kaan hin heeruma. Bidiruu soofa, lafa gogaa irratti bidiruu soofa, lafa namni hin jirretti bidiruu soofa. Hojiin bidiruu galaana irratti hojjeta, garuu lafa gogaa irratti soofa. Gaafa tokko garuu waan Waaqayyo jedhe ta'e Noohitu barbaadame. Harka kee achi ol kaasi, ergaan si qaba. Waan Waaqayyo jedhe hin ta'a, isuyyuu hin barbaadamta. Amma Waaqayyo waan jedhe jedhutti isa jedhe raawwatutti hin barbaadamu. Fakkeenyaaf Abrahaam waggaa 24 ture. Waggaa 24 Waaqayyo wajjin haasaa malee Waaqan argu. Abrahaam baga Waaqayyo si gammachiise harka fuudhii hin qabu. Abrahaam aizoo inni jedhu hin jiru. Nama dhibu keessa baay'ee kan nama madeessu keessa ilma obboleessa isaatii Looxiin illee aizoo nama jedhu obbiraa deebisi Yordaanositti ergi jedhe. Amma kan Abrahaam Waaqayyuma wajjin haasa'aa jira. Ilaamee jira. Obsi birrii argachuudha qallaaliidha. Obsi birrii argachuudha qallaaliidha. Obsa kakuu raawwachuu kakuutu obsi isaa dagaadha. Sababni isaa beektaa waldhaala si bira jiraata. Jireenya gaarii. Beektaa ati qooftaa kee sodaattee Waaqayyo wajjin deddeebita. Cubbamaatu itti dha'ee jiraata. Ati borii iftaanii jetta. Jireenyi kee hin dhuma. Hiriyaan si gata. Barri kee lakkaa'ama. Yoo obsite garuu hin barbaadamta. Kana wajjin kan wal fakkaatu waani Qolaasaayis keessa home tokkotu isinii dubbisa. Abbaan argattan munaabasa dafaati. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 14. Waan nutti tolu Waaqayyotti toluu dhiisuu danda'a. Waan Waaqayyotti tolu moo nutti toluu dhiisuu danda'a. Amma akkas ta'e waan Zawudiitti tolu Waaqayyotti toluu dhiisuu danda'a. Waan Waaqayyotti tolu moo natti toluu dhiisuu danda'a. Kanaaf Qolaasaayis keessatti waan haaraa tokko argitu. Amma sittan sii kana harka kee achi ol kaasi. Guddiftee ameen jetta yoo ta'e namni obsu hin barbaadama. In dhaga'am Yesuus ameen jedhis hin barbaadamta. In obsita taanaan hin barbaadamta. Mootummaan si barbaada, waldaan si barbaada, Waaqayyo si barbaada, du'a duwwaa si barbaada miti. Argamuudhaaf hin barbaadamta, jiraachuudhaaf hin barbaadamta, mul'achuudhaaf hin barbaadamta. Waaqayyo obsa siif haa laatu. Me iyyaati ameen jedhaa ka? Me nan barbaadama jedhaa iyyaakaati. Biyya lafaa kanarraa wanti barbaadame eelees miti, okkotees miti, ollaatti argama. Kilaashiis miti, shugguxiis miti, abbaan barbaade isaas hin dhabu. Silxaanas miti, namni soddaa qabu sin argata silxaana. Raajiis miti, namni fira jaarsa olii waldaa ta'e raajii ta'a. Baay'een dibamee miti, intala jaarsa waldaa fuudha. Wanti biyya lafaa kanarraa dhokate maa inni ennaa jettan barbaadamee dhabame dhugaadhaaf warqee. Unatinaa warqa ayigganya. Biyya lafaa kanarraa gaafa xaafiin mi'aawu warqee nuddi. Gaafa hoyyaan gadi bu'u warqee nuddi. Gaafa manni gadi bu'u warqee nuddi. Gaafa makiinaan rakkasu warqee nuddi. Warqee kan waddarchiisee malkii isaatu hin ta'in abidda. Abidda keessa turee ba'e. Namni biyya lafaa kana keessatti obsa qabdu ilaa bara kana keessa hin barbaadamta. Argattee taayyaan dhaggeeffadhaa waan Qolaasaayis. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin toliin sana wanta inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sanarrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee
bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan agarsiise. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'uttis yookiin waa'ee sanbataa eegutti namni tokkollee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sana duwwaadha. Isaan sun gaaddidduu waan dhufu wanta nurratti caafame isa nutti tolu Waaqayyotti hin tolu. Ni Waaqayyotti tolu moo nutti toluu dhiisuu danda'a. Ishee kana hunda ishee fuudhee fannoo irratti cinqaare. Ameen jedhaa yaa kaata. Inni natti tolu fannoo irratti cinqaarame reera. Maaliif akka injinnee sitti fakkaata? Wanti sitti tolu makiina bareedaa, Ameerikaa dhaqu, Jarmaanitti galu, Adaamaadhaa Finfinneetti galu, warri Finfinnee immoo Awurooppaatti galu, kanatu sitti tola. Kana hunduma ishee sassaabee fannoo irra kaa'e. Ameen jettaa reeyyaa kaate. Kun immoo caaffataan raggee jedha. Amma namootatti namni maaliif waldaa keessaa bada? Maaliif lallaba harkaa bada? Maaliif kaayannaa harkaa bada beektaa? Wanta itti tolu harkaa hin argine. Utuu wanta tolutti baateera ta'e shigaa mama hin burraaqa hin machaa inni sitti tolu inni hin banne inni hin dabarre inni bara baraan jiraatu Yesuus bichaadha. Wanta nurratti caafamee ture. Wanta nurratti caafamee ture. Isa nutti hin tolin sana. Isa nutti hin tolin sana. Wanta inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin. Wanta inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin. Duguugee fannootti cinqarsuu isaatiin. Duguugee fannoo irratti cinqaaruu isaatiin. Iddoo isaatti balleesseera. Iddoo isaatti balleesseera. Waan nurratti caafame. Isa nutti hin tolin. Sakkaruu. Sagaagaluu, hatuu, sobuu, wal fakkeessuu, dhiiga namaa dhangalaasuu, jibbuu, isa nutti hin tolin, isa sassaabee fannoo irratti cinqaareera. Amma rakkinni keenyatu waan nutti tolutu Waaqayyotti tolaa jenna. Burraaquun koo Waaqayyotti hin tola, raajiin koo Waaqayyotti hin tola, lallabuun koo Waaqayyotti hin tola, asraatan kaffalu mana Waaqayyoo keessa kan kaa Waaqayyotti hin tola. Hin tolu taanaan fannootti hafe. Fannootti hafe. Waan nutti tolu isa nurratti caafame sana nurraa guuree fannoo irratti cinqaareera. Amma waan fannoo irraa guuree yaana. Waan fannoo irraa guuree yaana. Inni fannifame Yesuus du'aa ka'e inni kaan hin badi. Inni fannifame Yesuus ka'eera inni kaan hin badi. Waldaa kiristaanaa keessaa kiristaanota kana maal ennaa jettan seexana biti wanta isatti tolu barbaada. Lallabaa isatti tolu barbaada. Raajii isatti tolu barbaada. Nama wayyaa qabu barbaada. Nama malkii qabu barbaada. Kun sitti tola. Waaqayyotti toluu dhiisuu danda'a. Gaaffiin Abrahaamiin gaafatame akka namatti hin tolu. Mucaa kee qalee aarsaa naa dhiyeessi. Akka hoolaa gammadaa miti Abrahaam. Akka hoolaatti tolaa miti. Garuu Waaqayyootu barbaade waan ta'eef dirqama. Waaqayyoon tajaajiluuf Waaqayyoodhaaf ta'uun waan ofitti tolu waa miti. Nan amana Yaasin kaa'atta narraa isinitti tola. Yoona Waaqayyootti toluu dhiisuu danda'a. Maaliif fuune achi? Maaliif fuune? Mucaa kee qalee aarsaa naa dhiyeessi. Mucaa kee qalee aarsaa naa dhiyeessi. Waan sadiitu achitti natti mul'atan. Harree irraa fuudhee qoraanis albees mucaatti fe'e. Qalmas Isiyaaqitu fudhata, hurraas Isiyaaqtu baata, albees Isiyaaqitu baata. Mee daraa Waaqayyo oolaan namatti hin haasa'u, namni namatti haasa'aa deema. Albees baattatee, qoraanis baattatee. Inni albee baatu, inni qoraan baatu harree hin hafe achitti. Lachuusaa Isiyaaqtu baattatee deema. Waaqayyotti toleka. Gaaffiin Isiyaaq gaaffii sirriidha. Oolaan eessa jirti jedhe. Ennaan oolaa Waaqayyo qopheessuu danda'a jedhe garuu danda'aadha. Danda'aadha hin beeku Abrahaam. Yeroo tachi geessu oolaan sii fidan jenne Waaqayyo mucaa naa fidiidha. Mucaa naa fidiidha maleessa yooti mucaa fiddaan oolaan fidaan hin jiru. Gaara Mooriyaa deemaa jiru. Abrahaam dargaggoota sanaan akkas jedhe ani mucichi dhanni aarsaa baafnee deebinaa. Nama beekaa waan kun Waaqayyotti tola malee Abrahaamitti toluu dhiisuu danda'a. Ijoollee 60 qabaateeyyuu du'uu ishee malee qaluun ishee baay'ee rakkisaadha. Wanti nutti tolu Waaqayyotti toluu dhiisuu danda'a. Isa kamtu Waaqayyotti tola laata?
isa kamtu waaqayyoof miidhagaan laata wanti nutti tolu waaqayyotti toluu dhiisuu danda'a waan sitti tolu waan maratatin waan an godhu waaqayyotti tolaa jedhaa yaada lama waaqayyo yeroo baay'ee wantoota nuuf hin taane nurraa kaasa ameen jedhaa yaakaati fakkeenyaaf roomaa keessatti seera cubbuu isa du'atti nama geessu karaa Kiristoos jalaa baaneerra jedha seera cubbuu isa du'atti nama geessu karaa Yesuus jalaa baaneerraa jedha jalaa baaneerraa maayetta jalaa baaneerraa afaanis jalaa baaneerraa isa cubbuut karaa Kiristoos jalaa baaneerra wangeela Yohaannis boqonnaa lama ta'e seera warra Yihuudootaa keessatti gaanii isaanii qulleessanii kaa'uudha Yesuus gaanii miicaan jenne bishaan fidaa jedhe malee qulqulluu isaa argetti xaqqamame arras qulqulluu kee arginaan sitti fayyadama waan maaliif yoo ameen jettanii qoxxora ameen jedhaa yaakaati ofirraa urgufaa wanti waaqayyotti hin tolle narraa ka'u jedhaa yaati jedhaa yaakaati amantiin damoosa ji'a miti waaqayyotti toluu qaba amma waaqayyotti dhufu abiyeet namni akka kee lallabeen jiru gaxarii keessa deemtee waldaa ijaarte kan akka kee jiru naan hin jedhu jettaa'edha gaaffiin waaqayyo waldaa ijaaruutu hin ta'in jiraachuudha waan waaqayyotti tolu waan waaqayyo barbaadudha guddisaati ameen jedhaa yaakaati waan waaqayyotti tolu waan waaqayyo barbaadudha jedhaa irra deebi'aa jedhaa yaakaati akka jedha macaafni qulqulluun hiyyeessotaan yeroo sooressaa wajjin nyaattuu jedha qoonqoo keerra maal ka'e haal beekaa jedhe maal taayoo nyaate akka sooressaatti bor waan hin nyaanneef hin dogoggora yeroo tokko wanti waaqayyotti tolu aarsaa gaarii Efesoon boqonnaa 5:15 baasaa 5:15 irratti waan bareedaa waan waaqayyotti tolu argitu faarfannaa gaarii qooqa garaagaraatiin weedduudhaan ililleedhaan faarfadhaa'edha hafuura qulqulluudhaan guutamaa'edha machooftanii of hin wallaalinaa'edha nama si bukkee jiruun hafuura argite moo hafuura si keessa raadhi namni baay'een amma hafuuruma taa'ee arga malee hafuura isa keessa jiru haleluuyaa hafuura koo ilaalaa jira gaafa namni baay'een hafuura zawudee ilaalaa jira haleluuyaa amma koo ilaalaa jirtu inni guyyaa booddeedhaaf isaaniif kenname qabsiisa jireenya bara baraati jedhe Phaawulos ameen jedhaa yaakaati miti Abrahaam tarree guyyaa tajaajilaan jedhu qabsiisa mootummaa waaqayyooti jedha egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra qoy ati ilaalladhu akka ati deddeebitu akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif guyyaan kun gaafasis guyyaan gadhee har'as guyyaan gadhee dhumni isaa yoom yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa hojjetaa jirtanii biyya maa inni hojii guyyaan kun guyyaa gadhee gaafasis gaafa Phaawulos Efesoonitti dubbatus guyyaa gadhee har'as guyyaa gadhee guyyaan sun dhumni isaa yoom waa'ee dhuma guyyaa sanaa yaaduu barbaachisaadha itti fufi kanuma duwwaan dubbadha kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa isaanis of hin balleessinaa qooda kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamaa qooqa garagaraatiin isheen barbaadu qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutama maaliin guutama isin hin dubbanne mee hafuura qulqulluu warri barbaadan qooda kanaa jedha iyyaati hafuura qulqulluudhaan guutama jedha Phexros utuu hafuura qulqulluun argatin Kiristoos duukaa deemee ganaadha akka jedhe Yesuus gaafa Phexrosii waa'ee dabarfamee kennamuu isaatiin morme
ati immoo jedheen utuun daaqoon si'amee kan iyyin si'a sadiin iyyin nagantaa gaafas Phexros duwwaadha waa tokko iyyuu hin qabu. Yesuus Kiristoosin qabanii tuutaa'ee abidda qaammatu dubartiin tokko lafaa kaatee inni kun isa duukaa dhufennaan isa iyyuu hin beeku duwwaadha. Gaafa hafuura qulqulluu argatu garuu Phexros akkas jedhe homti nu jedhe hafuura Waaqayyootiin malee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jechuu hin danda'u. Har'a waan gubaa'ee kana keessatti waan ani isinii kenna waan Waaqayyootti tolu uffadhu gali. Kan waan dhimma baasu ergaa sii kenna maqaa Yesuus Kiristoos wangeelli mana keetta galu. Hallelujah. Kanaaf iyyuu isa fannoo irratti ol baanne fuuneen kaawwannu xinqaarameera mee waan irraa ka'eera jedhaa iyyaa kaati. In fuudhiin kaawwan sirraa ka'e isa nurratti caafame jedhe isa nurratti ergame jedhe nurraa guuree fanniseera jedhe. Waan fannifame gadi buufnee uffanna taanaan ba'aa ta'a. Har'aa kaaftee hiriyaa waa Waaqayyootti hin tolle hojjetu wajjin adeemin. Takka turtee gaabbita. In qaanofta. Carraa koetta. Hiriyaa waan Waaqayyootti hin tolle hojjennee wajjin hin deemin. Akkamitti waan Waaqayyootti tolu argatu mana barumsaa isaa nutti miidhannee barannaa jettu gaa hundi keessan yoo nagaraatti yaaddani. Sittimu hin fudhattaa sittimu mana barumsaa isaa hinnatta ganama barii ka'e jilbeenfadha. Guyyaa guutuu waan Waaqayyootti tolu ilaalaa oolta. Hallelujah. Guyyaa guutuu jilbeenfatta taanaan oyyaa Waaqayyootti tolu uffatta. Hiriyaa Waaqayyootti tolutu si argata. Ilaa kun hin irraanfatina ameen jedhaa iyyaa kaati. Waan Waaqayyootti tolu nutti toluu dhiisuu danda'a. Waan Waaqayyootti tolu waan nutti tolu moo Waaqayyootti toluu dhiisuu danda'a. Seexanni akkanaa iyyeen bawarra. Maaltu itti tola jennee yaadnu akka keessatti turkutaa Waaqayyoon galateeffadhaa.